Saba Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'aa barumsaan isiniif qabadhee dhiyaadhee gaaffii namoota baay'ee deddeebi'ee gara koo dhufeerraa irratti hundaa'uudhaani kanaan dura barsiisaa kan hin ture mata duree barumsa gaa'elaa irrattidha. Mata dureen ani kennee fi gaa'elaaf maatii kan jedhu irrattidha. Waa'een gaa'elaa maal fakkaata? Waa'een maatii maal fakkaata? Isa jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa ani maqaan koo Abrahaam Dhugaasaan jedhama. Akkuma kanaan dura waliin barachaa turre dhimma kana irratti gadi fageenyaan fakkeenya garaagaraa jireenya keenyarraa mudannoon mudateerraa viidiyoo garaagaraa fakkii garaagaraa ilaaluutiin waa'ee gaa'elaaf gaa'elaa wajjin wal qabate baay'eesaa kan waliin ilaallu ta'a. Hundumti keessan gadi fageenyaan mata duree kana irratti akka hordoftan akka ilaaltan an isin barsiisuudha kaayyoon koo viidiyoodhaan barreeffamaan isin biraan ga'uudhaaf nan yaala. Ga'een keessan garuu viidiyoo kana akkasumas barreeffama gara keessan dhufaa jiru kana obbolootaaf namoota kan biroof firoottan keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Feesbuukii irraa Evangelist Abrahaam kan jedhu irraa argattu. YouTube'dhaan immoo Elgibor Media kan jedhu akkasumas Telegiraamii irraa Elgibor kan jedhuun argachuu dandeessu. Kaayyoon isaa dhaloota kana barsiisuu gara yaada Waaqayyootti fiduu dhugaa sagalee Waaqayyoo irratti kan hundaa'e gaa'ela dhaabbachuu akka isaan danda'an gargaaruudha. Akkuma isin beektan egaa waldaan kiristaanaa waan isheen baay'ee dagattee jirtu yoo jiraate dhimma gaa'elaa kana irrattidha. Seexanni immoo baay'ee dhimmee kan inni hojjechaa jiru waa'ee gaa'elaaf gaa'ela irrattidha. Gaa'ela kana diiguu irratti akka dargaggoonni gara gaa'elaatti hin dhufnee fi danqaa garaagaraa viidiyoodhaan fiilmiidhaan wantoota garaagaraatiin hojjechuudhaan dhaloonni kun akka inni gaa'ela jibbuu gara gaa'elaatti akka inni hin galle jireenya halalummaa akka isaan shaakalan gochuu keessatti seexanni baay'ee irratti hojjechaa jira. Nun immoo dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuun hunduma keenyarraa akka eegamu dhaamsa kootii. Egaa barumsa kana kutaa tokkoffaasaa annan jalqaba. Isinis immoo hordofuu hin dagatinaa isiniin jedha. Macaafa qulqulluu keessaa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 32 irra kan jiru yoo dubbisnee eegalle baay'ee gaarii ta'a. Innis sagalee Waaqayyoo kutaa kana keessatti akkas jedha. Dubbiin kun dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba jedha. Dubbiin kun dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba. Waa'ee gaa'elaa iccitiin waldaa kiristaanaa fi Kiristoos gidduu jiru, iccitiin abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba jedhee dubbata. Egaa amma nuun kan nuun ilaallu dhoksaan gadi fagoon gaa'ela keessa jiru maalidha? Dhoksaan Kiristoosii fi waldaa kiristaanaa gidduu jiru maalidha? Dhoksaan abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru yookaan immoo jireenya kaadhimummaa keessa jiru maal fakkaata kan jedhu yoo ilaalle baay'ee gaariidha. Namoonni baay'een dhoksaa maaltu jira? Kana gadi fageessanii ilaaluun maaliif barbaachisee? Dhiiraaf dubarri wal fuunaan waan biraan barbaachisaa miti jedhanii kan yaadan jiraachuu danda'a. Garuu akkuma sagalee Waaqayyoo jedhee dhoksaa gadi fagoo of keessaa akka qabu dagachuu hin qabnu. Gabaabumatti waa'ee gaa'elaa wallaaluuni yookaan immoo dhoksaa gaa'ela keessa jiru wallaaluuni rakkina guddaaf nama saaxiluu danda'a. Akkuma gaafa meeshaa bittan maanuwaalii dubbistanii meeshicha fayyadamtan gaa'ellis maanuwaalii qaba. Maanuwaalii ittiin gaggeeffamu qaba. Maanuwaalii gaa'elli ittiin gaggeeffamu dubbii Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo irraa dubbisee namni jalqabe waa'ee gaa'elaa sagalee Waaqayyoo maal jedhaa jedhee dhaloonni gaa'elatti galee jireenya isaa keessatti hamma bara dhumaatti milkaa'inaan xumura, gaarummaadhaan xumura, gammachuudhaan xumura. Namoota baay'ee keessatti yoo ilaaltan gaa'elli isa kaaniif boqonnaa gaafa ta'u warra kaaniif immoo gubannaa yeroo inni itti ta'u hin argitu. Gaa'elli isin dhaabbachuu barbaaddan gaa'ela akkamiiti? Warri gaa'ela dhaabbattanis ilaalaa gaa'elli keessan kan boqonnaa moo kan gubannaati? Namoonni gubannaa guddaa keessa jiran gaa'ela keessa galanii nan gubadhee gidiraattan galee dhiphinattan galee jedhan jiru. Gaa'ela keessa galanii immoo nan boqodhee aaran galfadhee Waaqayyo na boqochiise jedhan jiru. Warri boqotan kun akkamittiin boqotan? Warri
gubatan kun immoo maal ta'anii gubatan maal wallaaluutiin maal ofitti hirrisanii rakkoo kana keessa galan isa jedhu waa'ee barumsa gaa'ilaa gaafa barattan in argitu. Ani suura tokko ituu ilaaltanii baay'ee natti tola. Suura kanarratti paastoriitu gaaffii gaafata. Maal jedhaa? The pastor asks them to bring their problem to the church. So this man brings his wife. Pastorini rakkina keessan fidadhaa gara waldaa kiristaanaa koottaa jedhee gaafa inni gorsu namni kun haadha warraasaa baatee geesse gara waldaatti. Maaliif isaaf rakkinni isaa isaaf dhibeen isaa haadha manaa isaatii. Akkuma suura kanarraa argitan gaa'illi hubataniitti gallaan boqonnaa aaragalfii nagaa gammachuu kan qabu yeroo ta'u yoo wallaalummaadhaan maanuwaalii gaa'ilaan dubbisiin gaa'ilatti galle immoo akka kanaa rakkoo ta'uu danda'a. Sababa kanaaf gaa'ilaa gammachuuf nagaa qabu gaggeeffachuuf waa'ee gaa'ilaa baranii itti galuun gaariidha. Warri maatii ijoollee keessan barsiisuun dhugaasaa itti himuun ijoollummaadhaa kaastanii fakkeenyummaa gaa'ila gaarii itti agarsiisuun hirrina keessanirraa wallaalummaa keessanirraa dadhabina keessanirraa isaan akka irra hin deebinee fi kallattii dhugaatti agarsiisuun viidiyoo kanallee akka isaan ilaalaniif akka maatiitti hirmaachuu dandeessaniif waliin ilaaluun keessan baay'ee bareedaadha jecha. Gabaabumatti gaa'ila eenyutu hundeesse isa jedhu ilaaluudhaan ituu jalqabnee baay'ee gaariidha. Egaa gabaabumatti gaa'ila eenyutu hundeesse kan jedhu sammuu keessan keessatti akkasii yaaddan nan barbaada. Gaa'ila kan hundeessee fi hundeen gaa'ilaa Waaqayyoodha. The founder and the foundation of marriage is God. Kan hundeesses Waaqayyoodha, hundeen gaa'ilaas Waaqayyoodha. Maal jedhee hundeesse? Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irra ilaaluu dandeessu. Namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhe. Gaa'ila kana kan tolche kan hundeesse kan ta'ee fi Waaqayyo mataa isaati. Manni tokko kan inni cimu hundee isaarraati. Fooqiin tokko ol ka'iinsi isaa yookaan immoo ol guddinni isaa kan inni murtaa'u hamma hundeen isaa gadi fagaatedha. Gaafa hundeen isaa gadi fagaatu, gaafa hundeen isaa cimu, gaafa hundeen isaa lafa qabatu, fooqiin sun ol ka'iinsi isaa jabaachaa deema. Akkuma kana gaa'ilas gaafa laaltan, gaa'ila keessatti hamma hundee isaa gadi fageessitan, hamma dubbii Waaqayyoo irratti gadi dhaabdan, gaa'illi keessan jabaachaa guddachaa deema. Manni cirracha irratti ijaaramee fi manni kattaa irratti ijaarame tokko miti. Wal caala cimina irratti. Manni cirracha irratti ijaarame gaafa qilleensi hamaan dhufu manni sun hin jiga. Manni kattaa jabaa irratti ijaarame garuu qilleensi dhufee bubbeen itti dhufee survive godhee dhaabachuu danda'a. Itti fufuu danda'a. Kanaaf nuun gaa'ila keenyaa hundee isa cimaa Waaqayyo irratti. Hundee isa cimaa sagalee Waaqayyo irratti. Yoo hundeessine gaa'illi keenya gara fuulduraatti hin tarkaanfataa, hin deemaa, galma yaadame sana bira hin ga'a jechuu keenyadha. Gabaabumatti gaa'illi kan inni hundaa'u sagalee Waaqayyoo fi Waaqayyo irrattidha. Namoonni baay'een gaa'ila isaanii qabeenya biyya lafaa irratti kan hundeeffachuu barbaadan jiru. Gaa'illi hundeen isaa qabeenya biyya lafaa ta'uu hin danda'u. Mana, konkolaataa, wantoota lafa irratti mul'atan kana irratti gaa'illi hin hundaa'u. Gaa'illi sanyiif qomoodhaan hin hundaa'u. Namoonni gaa'ila sanyiif qomoodhaan hundeessuu barbaadan jiraachuu danda'u. Gaa'illi sanyiif qomoon hin hundaa'u. Qomoorra kan darbe, sanyiirra kan darbedha. Inni dubbachaa jiru akka sagalee Waaqayyoottidha. Gaa'illi beekumsa biyya lafaaf ogummaa biyya lafaa irrattis hin hundaa'u. Gaa'illi kan hundaa'u sagalee Waaqayyoo irrattidha. Gaa'illi kan hundaa'u Waaqayyoof Waaqayyo qofaa irrattidha. Kanaaf Waaqayyo gaafa gaa'ila hundeesse ituu namni cubbuutti hin kufin dursee karoorseetu hundeesse. Gaa'illi dhaabbata jalqabaa Waaqayyo lafa kanarratti hundeessedha. The first institution in the world
Dhaabbanni jalqabaa waaqayyo lafarratti hundeesse yoo jiraate gaa'iladha. Kanaafi dhaabbata waaqayyo hundeesse kanaafi rikogniishinii laachuun nurraa eegama jechuun barbaade. Egaa gabaabumatti gaa'ila kana waaqayyotu karoorsee yaadee hundeesse. Kan karoorse kan hundeesse waaqayyoodha. Hundeen gaa'ila kanaa waaqayyoodha. Kan tolches kan filateefis Addaamiin ilaalaa. Kan Hewaaniin tolche waaqayyoodha. Cinaacha isaa keessaa baasee Hewaaniin gara Addaamitti kan fide waaqayyoodha. Saala ishee kan murteesseef waaqayyoodha. Hewaan maal akka isheen fakkaattu Addaam hin beeku. Hojjaan ishee maal akka ta'e Addaam hin beeku. Saalli ishee maal akka ta'e Addaam hin beeku. Saalaan gargar baasee kan kenne waaqayyoodha. Waan hundumaa kan murteessee fi kan yaadee fi kan karoorsee fi waaqayyoodha. Kanaaf gaa'ila kan hundeessee fi hundeen gaa'ilaa waaqayyoodha kan nuun jennee fi isa kanadha. Namni kophaa ta'uun gaarii miti jedhe. Isa waaqayyo gaarii miti jedhe nuun gaariidha jechuu hin dandeenyu. Waaqayyotu gaarii miti jedhe. Kophaa nyaachuun gaarii miti. Kophaa ciisuun gaarii miti. Kophaa mari'achuun gaarii miti. Waliin ta'a jedhe. Addaamiif Hewaan akka isaan ta'an waaqayyotu barbaade. Waaqayyotu karoorse. Karoorri waaqayyoo immoo yeroo hundumaa gaariidha. Namoonni baay'een isa waaqayyo gaarii miti jedhe gaarii jedhanii jiraachuu barbaadu. Buleessa koo sittan hima. Inni waaqayyo gaarii miti jedhe gaarii miti. Inni waaqayyo gaariidha siin jedhe immoo gaariidha. Kana macaafa lallabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 kaasee hamma 12tti dubbisaa sin. An keessaa iddoo tokko duwwaan dubbisa. Lama ta'uun kophaa ta'urra ni wayyaa'edha. Lama ta'uun kophaa ta'urra ni wayyaa. Maaliif wayyaa jettanii gaafa ilaaltan achuma irratti argattu. Inni tokko gaafa kufuu inni tokko isa kaasaa'edha. Inni kan biraan yeroo waliin ciisan illee walitti ho'uudha. Lama ta'uun kophaa ta'urra ni wayyaa ni caala. Maaliif wayyaa? Inni tokko kufuu danda'a. Isa tokkotu qabee kaasa. Yeroo waliin ciisan walitti ho'uu danda'u. Kanaaf waaqayyo maal jedhee lama ta'uu wayya kophaa ta'urraa. Kan kiristaanaa garuu dabalata qaba. Kun warra biyya lafaafidha. Nama ta'ee kan uumamee fi lama ta'uun kophaa ta'urraa ni wayyaa jedhe waaqayyo. Kan kiristaanaa immoo kan adda isa godhu lakkoofsa 12 irratti argattu. Fo'aan dachaa sadiin walitti fo'amee dafee hin citu jedha. Lama ta'uun kophaa ta'urra ni wayyaa jedhee iddoo kanatti immoo fo'aan dachaa sadiin fo'ameedha. Ni kun abbaa manaa, haadha manaa, waaqayyo isaan gidduu jiraachuu kakuudhaan walitti isaan hidhuusaa kan mirkaneessudha. Inni sadiin fo'ame immoo isa sanarrayyuu hin caalaa hin citu jedha. Dafee hin citu jedha. Kanaaf gaa'ila waaqayyoo keessatti argan gaa'ila waaqayyoo keessa jiru akka hamminni san dandeenye wanni gaa'ila kana daankutuu barbaadu akka san dandeenye kan ibsudha. Egaa gabaabumatti gaa'illi maalii isa jedhutu waliin ilaalle gaariidha. Gaa'ila jechuun dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kakuudhaan walii galuudha. Ani dhiira tokkoof dubara tokko kan hin jedheef kaayyoodhaan. Macaafni qulqulluus kana waan jedhuuf. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irratti waaqayyo gaafa nama uume dhiiraaf dubara isaan uumedha. Dhiiraaf dubara isaan uume. Yeroo uumu waaqayyo dhiiraaf dhiira uumne, dubaraaf dubara uumne. Waaqayyo jalqabuma gaafa uumu dhiiraaf dubara godhee uume. Kun immoo kaayyoo waaqayyoo keessa gaa'illi gaafa hundaa'u dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti akka hundaa'u waaqayyootu barbaade. Biyyi lafaa yaada kana jaallachaa hin jiru. Biyyi lafaa yaada kana fudhachaa hin jiru. Sagaleen waaqayyoo garuu dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti akka raawwatu asirratti dubbata. Inni nuun sila fo'aa sadiin kan fo'ame yookaan immoo fo'aan dachaa sadiin fo'ame dafee hin citu inni jedhu kakuudha. Kakuu abbaa manaaf haadha manaa gidduutti dhaabbate kan mul'isudha.
Biyyi lafaa gaafa dubbatu akkas jedhu yookaan immoo warri yaada kana morman dhiiraaf dhiira gidduutti dubaraaf dubara gidduutti gaa'elli dhaabbachuu qaba jedhanii warri morman wanna sagalee waaqayyoo fakkaachuu barbaadu garuu iccitii hamaa ta'e of keessaa qabu jecha tokko fayyadamu waa'ee gaa'elaaf definishinii gaafa laatan yookaan immoo hiika gaa'elaa gaafa laatan gaa'ela jechuun waan wal jaallate lama gidduutti kan raawwatudha jedhu. Kun jecha baay'ee dogoggora ta'edha. Jecha baay'ee dogoggora ta'edha. Waan wal jaallate lama gidduutti gaa'elli dhaabbachuu jechuun maal jechuu akka ta'e hiika isaa yoo gad fageessitanii ilaaltan dhiiraaf dhiirri wal jaallannaan gaa'ela dhaabbachuu danda'u. Dubaraaf dubarri wal jaallannaan gaa'ela dhaabbachuu hin danda'u. Bineensaa fi nama gidduutti beeladaaf nama gidduutti gaa'elli dhaabbachuu hin danda'a. Ilaalcha jedhu kan of keessaa qabudha. Ilaalcha baay'ee hamaa ta'e. Ilaalcha baay'ee dogoggora ta'e. Ilaalcha baay'ee yaada waaqayyoorraa fagaate akka ta'e akkasin hubattan nan barbaada. Biyyi lafaa gaa akkasittiin gowwoomsuu barbaada. Akkasittiin yaada waaqayyoorraa dhaloota kana fageessuu barbaada. Kanaaf gabaabumatti yeroon ammaa yeroo tokkoof tokkoon dhiirri tokkoof dubarri tokko waliin jiraatan yeroo itti badedha. Yeroon kun yeroo itti gaa'elli bineensaa fi nama gidduutti beelladaa fi nama gidduutti dhiiraaf dhiira gidduutti dubaraaf dubara gidduutti namni tokko namoota danuu wajjin yeroo inni itti gaa'ela raawwachaa jirudha. Dubarri tokko dhiirota danuutti yeroo isheen heerumaa jirtudha. Kun sagalee waaqayyoo kan mormuuf yaada waaqayyoon ala akka ta'e beekuun gaariidha. Gabaabumatti gaa'elli dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kakuudhaan kan walitti hidhame kan waliin jiraatan jireenya gammachuu waaqayyoo dhala namaaf kenne akka ta'e beekuun baay'ee gaariidha. Dabalataanii namoonni kakuu cabsan waaqayyoo fuulduratti hin gaafatamu. Kakuu gaa'elaa warri cabsan waaqayyoo fuulduratti hin gaafatamu. Kakuu gaa'elaa cabsuun yaada waaqayyoo mormuudha. Sagalee waaqayyoo mormuudha. Gaa'ela waaqayyoo dhaabe mormuudha. Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 deemtanii gaafa laaltan akkas jedha. Kun maaliif ta'e jettanii ni gaafattu. Waaqayyoo isinii fi haadha manaa isin qeerrummaadhaan fuutan gidduutti dhugaa baatuudha. Isheen hidhata keessan haadha manaa kakuu keessanii taatee utuu jirtuu isin isheedhaaf amanamuu dhiiftanii ishee ni gowwoomsitanii jedha. Maaliif kadhanni keenya deebiin argatu jedhu warri kun? Maaliif waaqeffannaan keenya waaqayyo bira nuun geenye? Maaliif kadhannaan keenya deebii nuun arganne jedhanii waaqayyo waan isaan gaafatanii fi waaqayyo deebii gaafa kennuu fi akkasittiin jedhe. Haadha manaa qeerrummaa keessanii haadha manaa ganamaa gantanii hin gowwoomsitanii kakuu cabsitanii. Kanaaf kun sinirra ga'e. Boo'ichi keessan ana fuulduratti aarsaa dhiyeessuun keessan ana fuulduratti fudhataman qabu. Haadha manaa qeerrummaa keessan waan gantanii fi kakuu gaa'elaa waan cabsitanii fi kakuun gaa'elaa cabsuun hammam ija waaqayyoo fuulduratti ceegaasisaa akka ta'e, hammam ija waaqayyoo fuulduratti jibbisiisaa akka ta'e ibsituu gaariidha. Inni lammaffaan gaa'ela jechuun umurii guutuu waliin jiraachuudha. Marqos boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Kanaafis waan waaqayyo walitti qabsiisee namni gargar hin baasinii jedha. Gaa'elli kan guyyaa tokkoo miti. Gaa'elli kan ji'a tokkoo kan waggaa tokkoo miti. Gaa'elli kan umurii guutuuti. Kan walitti qabsiisee waaqayyoodha jedha kutaa kanarratti. Kan waaqayyo walitti qabsiisee namni gargar hin baasinii jedha. Waaqayyotu walitti isaan qabsiisee. Kanaaf kan gargar baasuu danda'u waaqayyo qofaadha. Namoonni baay'een ergaa raajummaatiin walitti dhufu, ergaa raajummaatiin gargar ba'u. Inni gaa'elaa garuu akkas miti. Waaqayyo kan inni jechuu barbaade, kan inni barsiisuu barbaade, anatu walitti qabsiisee du'a malee homtuu gargar isaan baasuu hin danda'u yaada jedhudha kan inni of keessaa qabu. Namoonni baay'een ejjii gargar ba'uudhaaf sababii ta'uu danda'a jedhaniidha. Ejji yaada waaqayyoo miti.
Karaa itti waaqayyo gargar isaan baasu barbaade miti ejji. Karaa itti seexanni nama gargar baasu barbaadedha ejji. Meeshaa seexanaa malee meeshaa waaqayyoo miti ejji. Kanaaf kan waaqayyoo walitti qabsiisee namni gargar hin baasiin kan inni jedhu jaarsoliin taa'anii abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti araarsuu danda'u malee gargar baasuu hin danda'an aboon kanaan laatamneef akka sagalee waaqayyootti. Manni murtii abbaa manaa fi haadha manaa yoo danda'e walitti araarsa malee gargar baasuu hin danda'u. Maaliif? Waaqayyootu walitti qabsiise waan ta'eef manni murtii gargar baasuu hin danda'u. Jaarsoliin ta'anii gargar baasuu hin danda'an. Firoonni ta'anii gargar baasuu hin danda'an. Maaliif? Tokkummaan abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru tokkummaa waaqayyoo isaanii kennedha. Kan waaqayyoo walitti isaan qabsiisedha. Qorontos duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 39 irratti deemtanii gaafa laata hamma lubbuun jiranittidha kutaa sana keessa. Hamma lubbuun jiranitti haati manaa abbaa manaa isheetti seeraan itti qabamtee jirti. Kan isheen seera gaa'ilaa kanarraa hiikamuu dandeessu yoo abbaan manaa ishee addunyaa kanarraa godaane qofaadha. Innis yoo haati manaasaa du'aan addunyaa kanarraa godaante duwwaa seera gaa'ilaa kanarraa addaan hiikama. Hamma kun hin taanetti gaa'illi kun gargar ba'uu addaan cituu hin danda'u. Sababii garagaraa namni kaa'achuu danda'a. Ulaagaa garagaraa kaasuu danda'a. Kun hundumtuu gaa'ila diiguudhaaf sababa ta'uu hin danda'u. Namni yeroo hundumaa kan inni irratti xiyyeeffachuu qabu isa waaqayyoo fi sagalee waaqayyoo jedhee duwwaadha. Gaa'illi maarshii dudduubaan qabu. Gaa'illi iddoo kanattan dhaabadhaa iddoo kanattan bu'aa jechuun hin danda'amu. Fermaataa qaba. Destinii qaba gaa'illi. Iddootti dhaabatu qaba, iddootti jalqabu qaba. Kan jalqabsiisu waaqayyoodha, kan xumurus waaqayyoodha. Namoonni baay'een gaa'ila diiguudhaaf sababa garagaraa fudhachuu danda'u. Sababa garagaraa gaa'ila diiguudhaaf fudhachuun nama gowwoomsuuf si fayyaduu danda'a malee waaqayyoon gowwoomsuuf si fayyadu. Waaqayyo sababa ati keesseen gowwoomuu hin danda'u. Sababa ati keesseen waaqayyoon yaada isaa jijjiirsisuu hin dandeessu. Kanaaf gaa'illi gara fuulduraatti kan deemu akka ta'e beekuun gaariidha. Gabaabumatti gaa'ila jechuun kan umurii guutuuti. Addunyaan gaa'ila kontiraataa itti jiraachaa jirti. Macaafa qulqulluu keessa gaa'illi kontiraataa hin jiru. Waggaa tokko waggaa lama kan jedhamu hin jiru. Gaa'illi kan umurii guutuuti. Gaa'illi shamizii miti. Har'a uffannee bora ofirraa baafnee kan gannu akka hin taane beekuun gaariidha. Gaa'illi fakkeenyummaa isaa kan nuun fudhannu yookaan immoo ilaallee kan nuun tarkaanfannu dubbii waaqayyoo fi Kiristoosiinidha. Faarfataa baluun akkas godheeraa, lallabaa baluun akkas godheeraa, soortuu baluun akkas godheeraa jedhanii kan yaadan fakkeenya fudhachuu kan barbaadan jiru. No. Ta'uu hin danda'u. Nuuf rool moodeliin keenya Kiristoosidha. Kiristoosiif waldaa kiristaanaadha. Kiristoos waldaa kiristaanaaf lubbuu kenne. Kiristoos waldaa kiristaanaa dhiisuu hin danda'u. Ganuu hin danda'u. Akkuma kana gaa'illi abbaa manaa fi haadha manaa gidduu dhaabbate haga du'aatti gatii baasuudhaaf namoota murteeffatan ta'uu qabu. Malee faarfataa baluun gatii gaa'ila diigee fi ani gaa'ila diiguudhaaf sababa naa ta'uu hin danda'u. Gatii lallabaa baluu gaa'ila diigee fi ani gaa'ila diiguudhaaf evidensii naa ta'uu hin danda'u. Nuun kan nuun ilaallee tarkaanfannu Kiristoosii fi Kiristoosiin qofa akka ta'e beekuun nuuf mala. Isa tokkotu gaa'ila dhaabbatee kakatee waaqayyo fuulduratti saba waaqayyo fuulduratti fuudhe. Baay'een turree gara qeesiitti deebi'ee dhufee akkas jedhe. Gaa'ilaa yeroo darbee hundeessitan sanaa narraa hiikaa jedhe. Maal taatee jedhanii rakkoo baay'een na mudateeraa gaa'ila kana diigaa jedhe. Maal taate nutti maddu? Kakuu waaqayyo fuulduratti galte sana hin dagatiin. Waan waaqayyo fuulduratti dubbatte saba waaqayyo fuulduratti kakattee fuute sana hin dagatiin. Guyyaa rakkinaatti guyyaa gammachuutti jettee isa fuute hin irraanfatiin jedhani. Ani kakuu hin galleen qabamuu hin danda'u. Kakooti hin galle maalidhaa jennaan guyyaa quufaatti hin jenneenidha. Haati manaan kun mun quufteedha. Obboleessa koo sababii ati kaaftuu siif namoota si fakkaatan ittiin gowwoomsuudhaaf si fayyada yoo ta'e malee waaqayyoon gowwoomsuudhaaf si fayyadu.
Saba Waaqayyoo gowwoomsuudhaaf sin fayyadu. Gabaabumatti namoonni akkamittiin akka gargar bahuu danda'an sababii garagaraa tooftaa garagaraa gaafa isaan kalaqan argitu. Kun hundumtuu waan nama baasu miti. Gaa'ila Waaqayyoo dhaabee gaa'ila ulfina qabeessa akka ta'e gaa'ila kana diiguun kakuu kana diiguun gatii akka nama baasisu beekuun baay'ee murteessaaf gaarii ta'uusaa dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Mee suura kana ilaalaa. Suura kanarraa waan barattan waan baay'ee qabdu. Warri umuriidhaan raagan gaa'ila isaanii gaggeeffatan suura kanarraa argitu. Namoonni gaa'ila haaraatti galanis immoo suura kanarratti ni mul'atu. Waaqayyo jalqabnee akka xumurruuf nu haa gargaaru. Isa kanadha kan inni dubbachuu barbaadu. Gabaabumatti kutaalee nuun ilaalle hundasaa Waaqayyo ittiin hubannee gara fuulduraatti akka nuun tarkaanfannu nu haa gargaaru. Kutaan inni jalqabaa kana fakkaata. Kutaa isa lammaffaa yeroo biraatti kan waliin ilaallu ta'a. Waaqayyo ayyaana isaa bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'isu. Viidiyoo kanaaf barreeffama kanaan ol jiru hunduma isaa firoottan keessaniif hiriyoottan keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu.